Kana nyaachuu barbaadu immoo buna qalaa. Okay, kana nyaachuu barbaaddu. Kan fuulduratti achumaan osoo nyaata aadaa Oromoo hin nyaanne irratti mani hundaa nyaachuu barbaadu. Jiru hundumaa. Finfinnee manni nyaata aadaa Oromoo ni jira bar hin jiru ni jira bar. Jiraachuu danda'a. Eessa jira? Ani hin beeku garuu jechuun anis akkasuma hin beeku. Hin jiru manni aadaa nyaata. Ani hin beeku jiraachuu danda'a. Jira jechaa jira ni jira laal. Jira. Eessa jira guys? Hin beekanii. Eessa guys? Ati bargarii si affeeran jennee bakka nyaata aadaa singisanga wajjin nu affeeri. Sun dabaree jira bar. Ay, gaafa coomiin hin jirretti dabarsee guys naala tokko. Ani lamaanuu nyaachuun barbaada. Eessa jira eessa guys eessa? Abbeen yamta mitiire? Rakkoon hin jiru sin affeera shi. Lamaanuu nan nyaadha. Bargarii Nyaata aadaas. Eessa jira guys eessa? Piyaasa. Piyaasa jiraachuu danda'a. Furii, piisaa, bulbulaa baay'ee jira. Sa'a meeqa amma isin bira sa'a lamaami? Boru amma halkan keessa saala. Halkan keessaa sa'a lama jechuun order godhachuu maal gochuu? Ordera godhadhaatti ejjechiifadhachuu barbaadde bire maakiyyee. hin dandeessanii piizaa yookiin dabaltanii Bakka. hin jiru maal hin jiru ni jira bar. Maakii bakka. Haa Finfinnee hin jiru wallaahi jaa. Akkamitti haala jira biiftuu siitiin beeyna malee ni jira malee. No, warra mana normaalii jiraatu achi kun amma naannoo baadiyyaatti hiika. Gara baadiyyaa jechuun dandeenya. As namuu fidee inni hunduu malee otoo mileen kaffallee fi maatii boru nu gaabbasi bakka. Ganda keessan hin jiru. Hin jiru. Daqiiqaa 5 baay'ee. As katamaatti daqiiqa 5 baay'ee si miti. Bakkaan maallaqa sii ergaatee afeeriin gaa maallaqa qabdu harkaa hin qabdaami. Qabaa nan affeera. Thank you my harme. Afeeriin gaa bakka boru dhaqiiti. Guys, dhugaa boru bakka piyaasa dhaqee nan affeera. Ani nyaata aadaa jedhee achi booda bargarii jedhee lamaanuu boru geessee nan affeera. Afeeriin. Thank you my harme. Akkamitti si ibsu harme ko? Ini bucilla. Rakkoon qabu abshir. Bakka harmeen si inoo amma dheela. Bakka keewwee. Osoo amma taate isin bira waan taate osoo taate amma sa'a kanatti dawwallee xalabuu manatti ni fidan jechuudha. Isin bira ammoo osoo amma ganda boolee ምናምን ta'ifaa ni fidan. Ika ganda Ganama fuudhee deemee nan gaabbasa. Kuni waadaa galeef kinola nama 1500 sin gaabbasa shi. Wuy sin gitarrafeen bulu amma ganama sa'a 12tti ka'e innan nanaan jaalala daa'ima oduu. qarshii meeqanii ta'a? Qaaliidha. Bargarii beeka inni bakka bargariin andanyaarra jiru qarshii 800. 800 jechuun Ilaa bakka maati boru jechuu asin bitani mana macaawachaa bargarii
nyaata aadaa irraa cufi. Rakkoon hin jiru geessin kafaliitii anaaf siin itti saasaballan. Geessin. Harbee sitti ulfaachuu hin danda'u garuu. Sitti ulfaachuu hin danda'u. Harbee biiftuudha sitti baay'isaa jirti. Dhiisi maallaqa isiin siyaas naannatu anaaf isii walitti dubbannaa booda. Ani barreessin lafa wala takka barreesse. Guys barreesse nan barreesse iskiriiptoo qaba edee wannummaa. Oy nan du'een. Wannan baasee hundumaa galmeessee lafa kaa'aa achii booda armiidha walitti dubban. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Mami anoon afeertu. Ay. Sinaferu ati aferu qabdaan indaan. Ijoolleen irratti xiqqoo afeertee obboleen kiyya ijoollee xixiqqoo afeertee akkamitti naan afeere. Ati aferu qabdaa aferiin ijoollee kana. Dura hangafa afeeranii barsan booda har'a xixiqqoo afeeranii. Nama guddaa aferuu jaata. Affeerramtee gaa. Biiftuu ni ustaa. Ni ustaa. Sin afeeru gizee jettu ummaan ta'e. Jechuun ati usheernu gochuu qabda amma laabboru. Mama wajji baay'ee baasila ganaa mana yoo caawwachaa jira. Jechuun anis nan tabaddaa akkoo singitan bichaa miti. Bareeda isinuu afeeramnaan akkuma afeerametti yaa'ee. Waashingtan illee eessa argattee makusha? Wal fakkaatanii kan biiftuu fi Waashingtan. Waay amma singitan Singitan jechuun guyyaa Waashingtan DC. Ara wayne ara soo garsiin agarii limaanash na. No ni alaayyootu muka akkas jechuu turte mireefu. Harka waa dalagaatiin haasoo hojjaa bareeda. Biiftuu. Anti qubee miilaan dubbiste rabbii. Biiftuu. Rabbirraa jumaa wal nangarsiisin bannaatush. Waa rabbirraan gaa'is dhugaa rabbi nama baay'ee akkamitti laayisaa. Orkamee jira. Akkamitti Maaliif? irra fiduu dibdeettanii rabbirraa iddootti mijataan turre sanaaf ishii. Haay maali sooniin sodaatamu? Viidiyoo gadhiisee bakka koomentii isaa akkamitti rabbirraa ifinne kan jiru tokko bicha baay'inaan achumaan haqee viidiyoo. Kanaan akka addisitti amma poostite malee kan haqee. Inni TikTok hin qabu isaan fayyadamu. Qaba garuu silkiin isaanii xirati hin qabu lammata immoo silkii humna qabu miti laayifii irra yoo ba'an achumaan kuffisa. Bitta ifaa waayifaayi ምናምን jiru miti hin jiran ሰው achi. Waayifaa fudhatu beektaa noormaali birriidhaan bichaa birrii immoo baay'ee asitti amma birriidhaan daataa gadi banuudha bichaa birri kudhan nyaataan hin danda'amu akkasitti. Silkii isaanii xirati hin qabu sanaati. Kan viidiyoos waraabuu dhiise sanaati. Hin binnaaf rakkoo hin qabu. Maatii karaa keessa obboleessi illee keessan asitti haasaa ishee maatii sana irraaffattee jechuudha.